Ima kennanii yoo ati dhiira taatee dhayite dhiira ta'e namni takka dhaqee dhabee lama dhaqee sadoma dhabee sadaffaa raffaa argata. Ekkoo bakkee isaan jee indi beeku malee hin ta'a bakkee mana warra isaanii. Mana warraa beeku wallaalta. Eenga. Obboleessi caaltuu kun Azira isa bira dhaqee. Dhaabbatee itti hoggaa gaa'ilatti gal. Ayi. Maal jaalateeti dirqiidha jaalateeti biraa. Haadha manaa ta'eeti bara. Iti dirqiin ofirraa dhorgite afaan cabsitee yeroo isaa. Maal taate siin taphatta? Ayi. Akkasiin jirtu baasi mana jijjiiri achi booda warra dhagaadhu. Dhalaa yeroo takka takka akkanuma lafarra nama butti. Waan si tilmaamuu fi haga obsa qabdu laaluuf haga maal ta'u laaluuf fa'a ooluma galaan isiin turi siin jetti si galeeme. Waan hunda akka dhalaan jettee yoo deemte ati gowwaadha. Amma dhalaan wanni gisee takka takka taa'i jettee shifeera sittaatiimi. Gaafa ati shifeera taate isii jala deemte isii shifeera taate si jibbituu si shifeera dhiiratu marii qabee olii oofa malee dhalaan. Si galeeme. Akkam jirtu nagaa keechanii fayyaadha si. Har'a dhimma wayiitan qabadde isinii dhufe. Dhugaa baay'ee jechuun of dadhabe dhugaa. Sammuu kiyyaa ol ta'aa jira wanni baay'een. Ani kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Maaliif namni anumarraa nyaatee na nyaachaa jira dhugaa. Namni anarraa nyaatee na nyaachaa jira. Mustafaan hin gadda piraankii sirratti dalageedha malee natti himaa ture. Wanni akkasii maaf narratti raawwatamaa jira. Obboleessi caaltuu Mustafaa bira dhufeet ture. Wanna baay'ee haasa'a. Baay'ee jechuudha. Jechuun waa'ee kiyya waa'ee badii kiyya haasa'an malee wanna biraa haasa'an ture. Dhageeras nan beekna. Dhugaa isa wanna barbaade godhuu nan danda'a. Garuu maal godha nama akkanaa tuxxee sababa sitti ta'a malee homaa faayidaa hin qabdu. Nama faayidaa qabu tokko itti dubbattee waa goota. Kun nama faayidaa hin qabne maal godha sila. Amma ani Mustafaa irraa kanan barbaadu bakkee Muktaar jiru bicha akkanitti agarsiisuu hin barbaada. Jechuun olii gadi deemanii toffachaluun waan godhu. Hoggaa dhiira ta'e ana bira dhufee natti haasa'udha. Malee garas deemee achi kaatee waan baay'ee hoggaa haasa'e homaa fiduu hin danda'u dhugaa rabbii. Ani garuu yeroo kanatti osoo isaa arge Muktaari waan hin taane godhuu hin danda'a. Waan hin taane jechuun nama hoggaa cal har'as cal boros cal hoggaa jettuuf waan isa sodaatti itti fakkaata. Naa garuu baay'ee ulfaataadha dhugaa. Baay'ee. Ani garuu hordoftoota kiyya hordoftoota keenya baay'ee dhugaa. Wanni baay'ee sammuu kiyyaa ol ta'aa jira. Ani Mustafaa garuu baay'ee dhugaa waan hin taane godhuunidha. Waan hin taane jechuun wanni inni yaanni ol godhuunidha. Ani baay'een obseef baay'ee tokko akka namaatti baay'een obseef. Namni haga obsu qaba ammoo. Ani immoo kanaa ol obsuuf hin danda'u. Caaltuus hoggaa taate bakka maaliif na hubachuu dadhabaniiru. Ani dadhabeera bakka humnaa ol ta'e wanni kiyya hundi. Ani Mustafaa garuu bakkee Muktaar jiru natti himuu baannaan isa fannisa. Bakka hoggaa ani ana arge akka anaaf na'u tokko ta'a. Hoggaa ani biraa fagaadhe immoo akka xalaataatti umbarra deddeemetoo waa'ee kiyya haasaa na nyaata guyyaa guyyaadhaan. Maal inni garuu nama sammuun isaa of hin beekne. Maali? Jammar bahe nama haga jaalattu qabda. Garuu achi jibbinaani ani dhugaa amala kiyya keessa tokko. Inni badaan nama hoggaa jaaladhe. Nama jibbinaan garuu abadan natti hin deebi'u namni sun. Waan barbaade waan gaggaarii maanaan godhu natti deebi'uu hin danda'u. Maaliif bakka ani amalli kiyya akkas. Yeroon isa jaaladhu nan qabaa. Yeroon isa taare immoo abadan akka natti deebi'u hin godhu.
Mustafaa amma yaametan jira waan jedhu immoo hojiin laal garuu hordoftoota kee homaa akkana komattan hin barbaadu maaliif sammuu kiyyaa ol ta'e bakka wanni yeroo baay'ee cal waan hin jedhuuf bakka waanuma isaa sodaatetti fakkaate garuu kanaa ol hin danda'u bakka hin dandeenye bakka naa Mustafaa dhufaa jira bileefira mee waan jedhu wajjin laalla. Ma baddetta? Situ badee malee. Samoona kana badde. Jateere. Situ badee. Badee akkana. Naguma. Jarraa. Kairi maaltu jira? Engadda firaan keetteetuma. Shiritiin biroon kun kaja. Eeyaa. Firaan keetteetuma waanuma dhugaa yeroo dubbattaati. Maal waliin dhugaa jira? Amma Mustafaa wanna si warraa barbaadu tokko bichaa akkanatti himtuun barbaada. Maali? Bakkee Mustafaan jiru Muktaar jiru akkanatti himtuun barbaada amma yeroo kanatti ta'an. Laal Mustafaa ani wanna baay'ee sitti haasa'uun barbaadu dhugaa. Aywa. Kanaafuu bakka Muktaar jiru? Bakkee Muktaar jiru akkanatti agarsiistuun barbaada. Maaliif? Inni dhiirummaa qoyi dhiirummaan dhalaa irratti deemanii toof agarsiisuudha. Dhiirummaan isaa. Dhiirummaan dhala irraa agarsiisuu jetta? Na dhibee bara. Na dhibee. Maaltu si dhibu? Atis wajjumaan waan akkasii akka raawwatu deeggarteetuma cal jettamoo akkam garuu wanni naagalaan jiru wanni si godhaa jirtan. Maaliif deeggara? Maaliif deeggara? Maaltu na dhibee waan akkana keessa wanni na dhibaa? Maal keessa? Laal qoo. Wanni akkana kana keessa maal wanni na geedhan? Amma. Laa isii deeggaru, wala isii deeggaru, Muktaar deeggaru maal wanni na gee qoyan? Deeggartootaan? Hiriyaadha waan taateefuu bakka. Hiriyaa eenyu? Hiriyaa Muktaar kaa. Hiriyaa eenyu ture? Hiriyaa yoo Muktaar ta'e hoo? Dubo. Hiriyaa yoo ta'e waan inni balleesse guutuu itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Amma ishii wanna biraas taasisuun barbaadu. Bakkee Muktaar jiru natti agarsiisa. Maaliif kaa? Mustafaa ofiin kabajju wannan taani maal soofta? Ofiin kabajju? Of kabajju. Amma kabajaan amma osoo kabajjeetu akkana nan gaafattu. Taa'ee namni ta dhugaa ta sirnaa waliin haasa'uun akkana waan akkana na qarqaara jechuun sirna garuu dhufaniiti Mustafaa waan akkana na godha jechuun yaani kalas waan biraati. Amma beektaa. Maal barbaadammati? Bakkee Muktaar jiru natti agarsiisa. Kana jecha sirraa barbaada amma. Eessatti hin garsiisne? Akkamitti haasofta? Duuba kaasituu bar dhufee namni dhufee bakka kana ati ajaja na kenna artaa. Ekkoo ajaja si ajaja hin jira een. Maaliif na jecha? Maaliif na jecha? Yoo si qarqaaruu barbaadde qarqaarsa barbaadu. Akkana gargaartu hin barbaadu. Gargaarsa kennu barbaadu. Kalas deema iyyee akka isaanan amma maal feetare? Hasan irraa feeta? Ekkoo amma maal jechuu barbaadde? Sitti agarsiisuun maalidha? Maaliif si agarsiisa kaa'oo maaliif yakkaayyuu kun nama agarsiisa jechuun nama maalirraa gootata hin jarra? Jechuun dhiirummaa isaa dubartii irratti hoggaa baafatu. Duuba ayyee osoo si agarsiise fakkeenyaaf inni waa si godhe yoo booda kam taate? Yookaan atuu booda waa goote eenyu keessa harka qabaa waan kana Mustafaan hin gaafachiisu? Maaltu na galchee waan kana keessa gala qoya? Oyi. Wanni Muktaar hojjechaa jiru kun sirriidha jettaati. Jaarsaaf jaartii mee awwannummaan isin jidduu argadhu maali? Yoo sirrii ta'ee ta'uu baatee ka hundi. Atis maaliif hundi keessanuu Muktaaris yeroo dhufu jechuun kiyya akkanuma gaafimmaan akkanaatu nama ilaalu wanna gaafimmaan tun hin taatu. Gisee biraa namni waan biraa namaan jedha. Caaltullee tanaan turallee yeroo baay'ee waan an jajjattee turte. Muktaarillee akkasuma atis dhufteeti. Hundi keessanuu Mustafaatillee gara haqu gareeta. Ana akkana Mustafaa. Maal aboo maal narraa argitan? Maal? Sitti agarsiisu jetta. Isa bakka inni jiru hin beeku tokkoffaa takka. Akkamitti hin beekni riyaa keetiti? Ammoo maaltu riyaa kiyya godha? Muktaar riyaa keetiti akkamitti hin beeku? Baay'ee riyyaan malee riyyaan qabu hedduu qaba riyyaa. Muktaar bakkee inni jiru hin beeku. Riyyaa hedduu qaba. Maa isa qofa? Dubbii sobaa naasee. Ammoo sirraan ambarasee biti obboleessi dhufee na gaafateeti. Obboleessi isii waliin dhalate dhufee mana na gaafate saniifuu akka loliinsaatiif biti akka qarqaarsaa akkana atillee obboleetti qabda na qarqaare naan jedhee si galeemi. Gara inni jiru hin beeku obboleessi akkasuma walumaan barbaadee illee dhabee dhiise. Si galeemi.
Saniifuu yooma waliin barbaadu sani jara walii oofuu osoo hin ta'in kaa wal laalanii walii araarsuun takka illee ni jirti ni kaa waan akkasiitiif. Ko amma mana Mustafaa Muktaarii sitti agarsiisa jechaa jirta. Bara mana isaayyuu hin beeku isin jechuun jira firoo maali wanni isin dhagame wanni isin hin galin maali? Akkamitti hin beekne? Hin beeku ka wal loliinsa qabnaa nama Muktaar durarraayyuu turre wal lol turre. Turre saniifuu wanni macaaltu kanarra wal lolle ka garanaan illee galatoomiin hin jirre. Meeshii akkuma dura jette haa ta'u ammaani dhugaa dubbachuudhaaf simmeetaawwis itti ta'e laali dhiirri tokko dubartii irratti faccaluun dhalaa irratti faccaluun homaa dhiirummaan agarsiisu. Inni dhiira ofiin jedha ootan akka yaada isaatti. Garuu kun gadi bu'ummaa agarsiisa baay'ee gadi bu'aadha. Mee maal akka goonu mee akka nama rarsiistuun barbaada. Jechuun ka maal akka goonu miti. Maal akka godhu jedhi ilaali. Ati kophaa kee jirta waan akkanaa dhiirri waan kophaa ofii waa godha. Haadha manaa ta'eetiin ijoon tun boodallee wanni nu keessaa argannu jira. Maal akka godhu jedhi seeraan taatus qabdee wal likkii walii himtanis maal akka godhudha. Kophaa kee jirta. Maal akka godhu natti. Wanni akka gootu ka itti yaadi maal guddaadhaan kun haganaa beekta waan nagaa fattare. Beeka. Itti yaadi ilaali ittuma yaadi taa'e itti yaadi. Maal jechuu barbaadda ammaati? Jechi kiyya. Ammallee yooma waan akka godhu sii hime kana booda yoo rakkinni wayii uumame. Mustafatu itti na ergee jechuun namuma ajaa'ibaati namni kun na ajaa'iba yeroo takka. Ebaluutu akkana naan jedhe ebaluu akkana naan jedhee kun maali qooyi yoo namaan mari'ate namni namaan mari'ate. Yoo akka inni yaaduuf ta'uu baate ebalu akkana na godhee waa beekaa akkana naan jedhee jetta booda deebitanii. Si galee yeroo baay'ee wanni akkana qunnamee jiraan. Kanaaf ammoo ittuma yaadi ufuma keeti. Karaa kamtu na baasaa jedhi. Micayyollee fuudhii lafarra hin butinii jennaan diddeeka. Ufii lafarra bubbutaa alta maal lafarra. Baay'ee hawwaatan jira baay'ee seenuu barbaada. Garuu garaa maatii ishiitiin wanni baay'een harkaa duubatti hafaa. Situu warra maatii sanitti hin kalaa'in kaa. Ishiin dhageechitu malee ofii kiyyaa akkamitti tan deemu. Dhalaa heerumtee baate namni ima kennamaa waa durbummaa qabdii wanni godhanii maal haala ilmooti. Ima kennanii yoo ati dhiira taatee dhayite dhiira ta'e namni takka dhaqee dhabee lama dhaqee sadoma dhabee sadaffaa raffaa argata. Ekkoo bakkee isaan jee inti beeku malee hin ta'a bakkee mana warra isaanii. Mana warraa beeku wallaalta. Eengaa. Obboleessi caaltuu kun asira kalee dhufe. Isa bira dhaqe. Isa bira dhaqe. Wanni kun hunduun dhaabbata itti hoggaa gaa'ilatti gala. Ayi. Maal jaalateeti dirqiidha jaartiteeti biraa? Haadha manaa ta'eeti bara. Maal jechuudha? Haadha manaa ta'e namni dhufee manas waa jedheen namuma kalaas waa fedhe ruhii yookaan lubbuu fi jibbee yookaan malee yoo san akka ammaa kanarraa isaa ta'ettee jaartitii isa duraaniitiin jedhu. Atillee jaartitii maal irraa qabda caaltuu irraan jettuun jaartitii irraa maal qabdatteeni walumaa galaan seeraan iyyuu miti dirqiin ofirraa dhorgite afaan cabsitee yeroo isaa maal taate siin taphatta? Kanaaf ammoo obboleessa kiyya ammaaf akkasiin furmaata waan kanaa godhi mucaa mana jijjiirii fayyee mana jijjiirii sigaleemi caaltu dhaqi caaltu bakka isiin jirtu baasi mana jijjiirii achi booda warra dhagaadhu dhalaa yeroo takka takka akkanuma lafarra nama butti waan isiin si tilmaamuu fi haga obsa qabdu laaluuf haga maal ta'u laaluuf fa'a walumaa galaan isiin turi siin jetti sigaleemi waan hunda akka dhalaan jettee yoo deemte ati gowwaadha. Amma dhalaan wanni gisee takka taa'i jettee shifeera sitti taatiimi. Gaafa ati shifeera taate isii jala deemte isii shifeera taate si jibbituu si tuffatu eegalte. Dhalaan dhiira shifeera dhiiratu marii qabee olii oofa malee dhalaan si galame dhalaan olii ganna mana ooftu. Ammallee dhalaan ammaan si ajajuu baratte gaafa heerumtees akkasuma sitti. Maaltu sirraa hidhate? Maaltu narraa? Duuba maa fayyaalomta kaa? Maa fayyaalomta? Dhala in jaalatte si wajjin deemuu deemti qat kijibni xiqqoon takka karaa irra dhufa atis garaa kee muradhu qat dogongoraa kalas dhugaa jirtu si wajjin deemti kalaama kee jala deemti situ abbaa manaati situ bultii tanatti illee yaadu
rakkinoo itti jira muktaar irraa garaan muranne itti deebuu deemti taphni jidduu kanaani ba'a. Anama waa hedduu argaara garuu yoo dubbadhellee yoo dhiisellee homaa tolan qabdu ma dhiisuu wayya. Maaliifi erga heerumuu fedhe. Daran dura ramadana keessa ni heerumaa ramadana kana baasee godhaa turte. Ji'a lama nama kun ramadana irraa. Mallee akkasumatti amma inumaa qoqqorru jiraniyyuu ates kun mucaalleen dhufe jidduu kanatti yookaan ni deeffadha jechuun jira. Guyyaa duraatu si hime guyyaa sadii dura si himee ture. Si himee ture nan dhugoomsine guyyaa sammii. Kanaafuu walumaa galaan deemi bakka isheen jirtu barbaade obboleessa wajjin obboleessa sira achirraa ka'i qat godhi baadiyaa fiti sarara diimaa qofa sirraa barbaade qat kanaaf kana karaa kee wajjin deemti karoora keetu ta'a. Karoorri keellee karoora namni baafatu karoorri dhiirri baafatu wayi karaa gongoraa irra ofarta mana kiyya gal sallallahu alaihi wasallam ilmoo isii nagaan kun waliinuu jaalatte duraama waa birraa deebisetteeni. Kanaafuu isiin sila argatteeti miti waan kana yoo ammoo sifatanuu sima kanaa laaluuf namni gorsii namaa namni beektaa waanyoodha yoo fedhe bultii namaatu hin fedhu miituu ofirraa laalifaa jedhaanii yoo akkasii jiraate kaa sani hoggaa lamallee ni eeggatta nabbeekaa hoggaa lamallee sadillee ni eeggattee gaal tokko gongorra xiqqoo takka addaan baatanii harka of nyaatta booda kanaaf ammoo obboleessa kiyya amma deemu. Ayyeesh. Deemi. Kanatti dhufeeni bakka isuma wajjin wal qabuufanii dhugaa garuu hoggaan laalu sharrii homtuu keessa hin jiru mucaa homtuu waa'ee sharrii homtuu keessa hin jiru indoom na gorse dhugaa dhugumatti dammoo ani bakkeen dogongore dhalaan dhiiraa marra'uu hin dandeechu dhiiratu dhalaa marraa dhugaa. Ani wanna kanarratti baay'uman cal jedhe waan ishiin jettu irrattan ishee yeroo hunda waan ishii jettu irratti yaa ta'u isuma hunda wanni kun immoo adeemsa keessa of tuffachiisaan dhufe amma yeroo kanatti kallattii tokko akkanaa qabattu hin barbaada. Innis maalidhaa gaa'ela atattamaan akka godhannu barbaada. Wanni kun akka sirraa dhaabbatu hin barbaadan jedhaani. Na obboleechi akkuma Mustafaan natti hime Azzara obboleecha nan haasofsiisaa waan jiru waliin haasofna. Na gara biyya isaanii deemna warra wajjin walitti dubbanneeti waan jiru sin beeksisa. Hordoftoota keenya nagaan naa turaa.